Ashama hordoftoota maatii chaanaalii Kingii caalaa hundi keessan akkam fayyaa keessanii baga fayyaa keessan taatanii ilmi namaa daggalaa turee bulee dabalaa silaa akkum keenyati dhala namaatii isaanii hadhaaf carraan gantee haadhaaf abbaa dhabanis haadhaaf abbaa dhabuun isaanii qooda rabbiitii daa'imman kana gargaaruun qooda lammiitii jedhee aartistii Haacaaluu Hundeessaa. Nyati dala namati isani Arab jarangante ada fabba dabani ada fabba dabunsani qodarabiti daiman kana gargarun qodalamiti hundaafu nagaa keessan miti baga fayyaa keessan taatanii jalqaba garuu wantiin dubbachuu barbaadu ani iimeelii sadiin qaba chaanaloota kana agartan miti chaanaloota maqaa aartistii Haacaaluu Hundeessaatiin banaman sana malees immoo maqaa adda addaatiin banamanii jiran chaanaalii hundayyuu naannoo chaanaalii 5 ta'a jechuudha gara kootiin riippoortii godhee jira mee bifuma kanaan itti hirmaannu namoonni riippoortii gochuu beektan chaanaloota kana riippoortii godhaa. Sana malees immoo wanti baay'ee nama ajaa'ibu ilmi namaa akkamitti sammuu akkamii akka baatee deemu maaf akka nama dhagahuu didu baay'ee tokko nama ajaa'iba otuma akkasitti itti himanu otuma sin fayyadu jettuuni amma ilaaltan jechuudha muuziqaa kana achi jalatti yoo jarri kun kan gadhiise yoo seentan ilaaltan muuziqaan Haacaaluu kun hin bu'u chaanaalii isaaniitirraa maalidhaa fi koopiraayit kileemii qaba isaaniif sa'aatiin hin lakkaa'amu isaaniif warra kana qarshii hojjetoo ta'e doolaara hin lakkaa'uuf jechuudha garuu maal barbaacha faayidaa akkamii akka isaanii qabu sabskiraayib barbaachas yoo ta'e sabskiraayibii uummanni Oromoo dura dhaggeeffateera waan ta'eef namni biraa akka poostiin goone jedhee dhaggeeffateera waan ta'eef kan sabskiraayib gootee jirtuyyuu sabskiraayib an sabskiraayib godhanii bahan waan ta'eef kuni maqaa keenya xiqqeessuudha maqaa maal barbaacha akka ta'e nama ajaa'ibaa yoo isinitti himan isin dhageessanu baay'ee tokko nama ajaa'ibana kanaaf namoonni riippoortii gochuu dandeessan jechuudha chaanaloota kana chaanaalii naannoo 5 naannoo 6 hin dabala wanto waan ta'eef muuziqicha dhiyeenya bahaa waan jiruuf akkasumatti dabalamaa deema dislaayikii godhaa sana malees immoo yoo dandeessan yoo namoonni riippoortii gochuu beektan jechuudha riippoortii godhaatoo chaanaaliin kun akka ka'u sana malees immoo Kino yoo itti himamaa jirus koomantii isaanii dubbisanii yoo ilaaltan jechuudha jalaa kaasi muuziqaa kana kaasi dhala maalii baay'ee arrabsifamaa jiru jechuudha garuu faayidaa maalii akka argatan tokkoyyuu namaa hin galu sanarra darbee koreen aartistii Haacaaluu maatii aartistii Haacaaluu Hundeessaaf hundeeffamee muuziqaa isaa eebbisuu sana malees yaadannoo waggaa isaa kabajuuf qophaa'e jechuudha jara kanatti otoo koopiraayit istiraayikii erguu ni danda'a jechuudha chaanaalii isaanii walumaa galatti cufsiisuun ni danda'ama kanarraa kanaaf nuti waliigallee chaanaalota kana riippoortii gochuu dandeenya jechuudha sanarraa kanaaf namoonni hedduun keessan muuziqaa aartistii Haacaaluu Hundeessaa keessattuu namoonni biyya alaa jirtan namoonni qarshiidhaanis bitachuu dandeessan jechuudha muuziqaa kana erga iTunes irratti gadhiifame kino guyyaa kaleessa galgalaati jechuudha namoonni bitachuu dandeessan achiin gargaaruu dandeessu garuu nuti ulfaataa waan ta'eef qarshii jenneema guyyaa chaanaalii isaati irratti gadhiifamni jira waan ta'eef guyyaa sana eeguu qabnanis ni jedhaa sana malees immoo namoonni CD bitachuu dandeessan CD bitachuu ni dandeessu egaa namoonni hedduun keenya Oromoo kan ta'e hunduu silumayyuu amma madaansa keessaa hin baane waan ta'eef saba keenya keessaa madaan Haacaaluu aartistii Haacaaluu wareegamuun ammayyuu madaa keenya mataa keenya keessa sammuu nu nyaachaa jira waan ta'eef namoonni hedduun keessan bifa bu'ichaatiin TikTok irratti himachaa jirtu gara kallattii adda addaatiin jechuudha waan sammuu Oromoo keessaa hin baanedha baay'ee waan ulfaatudha jechuudha hundaafuu rabbi sinaa jabeessu rabbi nu haa jabeessu jenna aartistii Haacaaluu Hundeessaan akkuma walaloo isaatirraa hubatamu jechuudha akkuma hojii isaatirraa hubatamu otoo lafa kanarraan darbiin akka waan lafa kanarraa darbuu hedduutti akka waan jalqaba dhufee itti himame wayichitti yeedaloo walaloo akkasii katabee maatii isaatiif lafa kaa'e jechuun ni danda'ama waa'ima jireenya isaa lafa kaa'e jechuun ni danda'ama walaloo kana laaltan taanan
Silaa akkuma keenyatti dhala namaatii isaanii hadhaaf carraan gantee haadhaaf abbaa dhabanis haadhaaf abbaa dhabuun isaanii qooda rabbiiti daa'imman kana gargaaruun qooda lammiiti jedha. Waanuma ijoollee isaatiif sarbee fakkaata muuziqaa kana waanuma ijoollee isaatiif qopheesse fakkaata waanuma maatii isaatiif qopheesse fakkaata. Otoo muuziqaan kun hin bayinu jechuudha. Oromoon hunduu bifuma kanaan eegaa ture waan baay'ee nama ajaa'ibu kana caalaa immoo muuziqoota kaan hafanis waama jireenya isaa himu waama jireenya isaaf ta'u waama jireenya isaa fuuldura maatii isaatiif ta'u sirbee yookaanis katabe fakkaata hundaafuu nuufaa lubbuun isaa nuufaa jannatu jenna. Egaa namoota akkasii yoo agartan please namoota akkasii namoota chaanaalii ofiitii irratti fe'atan yoo agartan namoonni riippoorti godhaa sana malees immoo salphii isaanii sanarraa kan hafe TikTok irratti beeksisa promooshinii adda addaa namoonni daqiiqaa gurguddaadhaan hojjetan chaanaalii sirba isaa kana jechuudha namoonni daqiiqaa 3 daqiiqaa 1 hojjetan otoo dhaabdanii namatti tola maalidhaa fi jalqabumayyuu beekameera waan ta'eef muuziqaan hin baa jedhamee waan qophaa'amee jiruu fi asiin nu beeksisuun otoo dhaabdanii otoo dhiistanii isiniin jedhaa hundaafuu walaloo bareedaa tokko waa'ee artistii keenyaa wal qabate walaloo bareedaa walaloo keessa namaatti tolu tokko asumaan kan isinii dhageessisu ta'an isiniin jedhaa hundaafuu fayyaa keessan naa ta'a viidiyoon qabadee dhufe kana fakkaata. Gurra cabaa kolfa qabaa dhuufuun soddaatti dhuufanii du'a haaluu du'a fafaa du'a reeffatti sirbanii duuti hacaaluuf duuti hangafaa du'a hamilee tuqamanii. Du'a gumaan hin baafatamne jaarsummaan hin dubbatamne du'a beenyaan gaafatamne sirna waalchaan kabajamne du'a sareef kan jaldeessa ayi du'a hacaaluu hundeessa. Silaa gumaa eebbisaa addunyaa baafta jennee si abdanne sirbiitii dhageessis jennee waltajjiitti ol si baafanne seenaa baasii beeksis jennee galmee isaa sitti dhaadhanne quban qabnu akka dhorkamne akka goota hin faarfanne tasa of biraa sidhamne du'uu kee qofa dhageenye. Wanti dubbii sitti uume tarii koggolaaneedha moo tarii moo kololanii inni qawweedhaan si tume tarii keeniyaawwiidha moo tarii moo Sudaanii eessatti arganii si gaafatu ati hoosichi hin dubbattu barama seenii hoosifattu kan dhugaan kee siif mul'attu. Waarii lolli nama raasu keessa baata siin sirraasu warqee mootiin nama badhaasu of ganuudhaaf siin kakaasu bobokkisteettan baroonne garmaamteetta hin sodaanne kuruphisteettan dhaabbanne gadachiteettan gadanne gatachiisteettan gatatne kurkursiteen kurkurfamne maraachiteettan maraanne hamma abdanne sidhamne. Sareen garaa nama barte kaachistee nama ciniinti gadheen keessa nama agarte keessa qabdee namaaf laatti mammaaksichi siin raawwate dhiiga kee dhugde allaatti kan durnaasuun jakaramte kurruufa jarrafte jarattiin yookaan barbaanna jennes faannisaa asichi badeera yoo ollaa kee gaggaafannes isaan afaan xaxameera gadda obsu yoo dadhabnes formaanni isaa nuuf galeera. Hawwata aduu saafaadhaa odaatti achi baqatu quuqama keessa ofiidhaa lammii qofaatti himatu ati gaa hirriba gaarii seenaa nuus hin irraanfatu.